السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردوتو في كبجمتو تكيا عندي كيسن ونجان كي اللي سر كان أن الرامد سناقو سننجتا أكس ما جولي وانتي برالي إيش مهرك فوني سننجرا قمتشو كي كنا أكما إدو جولي كجال لتاني إدو تك نمكما ميكا كيسا نمالا فكوفادا كربين غوغوبيتني نكان غدو والالتني نغرتني هنا فلفر في التوان كاكوفان هازوهم بيني ما كان مالي نمنو معلوم ما في نيوما نما بيني ورا كرر غدته او موتو يو غرتني ورا كباجا هنقامني ورو ما هنا فافي او غرته هستين غرغرا اوفتي نينجت توان ارغي قاقا jireenyi kiyyaa fi jireenyi kaasa nama sanii hin ta'u kan nama sanii kiyyan ta'u alhamdulillahi rabbil alamin roozan akkasuma akkumatti gammaddee jirti yeroo hunda gaddas argitus gammachuus argitu akkasuma alhamdulillahi rabbii ki galanni haa ga'u akkasuma roosota kabajamtoota kiyyaa dhiifama ani komentii namallee deebisuudhaaf osoo hin taane haadha gammachuu kiyya warroonni na jaallattani nama kumaatama keessaa nama lama kan ibiddi itti qabatee jira rabbiin isin haa qabbaneessu akkasuma isin jala dhiirallee taatu sun dhiiraayyuu miti dhalas taatu rabbiin si haa qajeelchu rabbiin kaa inshaallah gubatteen si haa rabbiin kararra si haa deebisu akkasuma isin ammoo hordoftoota kabajamtoota kiyya nattillee laalinaatini ani ammoo tuni jiraan warra tokko jira akkanumaan warri qaaqu maali taate o malif numa fi maalummaa fi nyumma nama kan beeni o miidiyaa irratti waan tokko arkeef waan nama jedhu laaleetiin o margi qaaqu tokko komentii takkaadhaaf malee waan biraa miti isinii fi miti isin nama kumaatama keessa nama lama bichaadha alhamdulillah hedduu takkanaaf galatumaa baay'ee isin jaaladha baay'een isin kabaja akkasuma hadda mal qabattee roozaan nu dhufteettanii gammachuu kiyya akka argitaniif inshaallah akkuma argitan kun abbaan mana kiyyaa dhufuuf guyyaa muraasa bicha hafe gaafa dhufuullee siifin himanaan jedhe inshaallah ta'ii rabbitiin walumaan afaan isaarraa oo kalaama isaarraa dhageenya jedheetiin yaada akkasuma hordoftoota kabajamtoota kiyya ana akkana kolfee ijoolleen tokko roozaa akkanatti siin ani uumama jireenya kiyya keessatti niin gammada ana roozaa oo aariifaa bu'ee malee ana roozaa kolfa dhiisteetiin seeqachuu dhiftee argitanii hin beektan natti fakkaate nan arkine ani yeroo hundumaa gammachuun kiyya gammachuma alhamdulillah yoo rakkadhes niin gammadaa yoo hin gaddes numa bakka gammachuun hunduu anaaf kolfa in rabbii kiyya bicha galata hin galfadha yoo hin aare yeroo sanniin bu'aa akkan tokko ni ta'a achiin gara kan homaa hin jiranii akkasuma hordoftoota kiyya ana akkasii amala akkasiin qaba daqiiqa takkattiin aaraa niin bu'aa narraan galti akkasuma hundaafuu alhamdulillah gammachuu kiyya rabbiin itti naaf hofsiisuun jira hundumaafuu haga xumuraan afaan turaa roozaan eessa deemartii gabaa deemaa jira amma kun gabbahee baajaajii keessa jira gabaa deemutti jira gabaa kana maaliif deema walumaan laallaa walumaan waan hundaa binnaa walumaan arkitanii kunu gabaa adamaa keessa deemu jira hadda akkasuma hordoftoota kabajamtoota kita gabaa deemu jira jechuudha namni kana gurguru kaanu ni laalla wajjumaan daldalaa hundumaa jechuudha gabaa sadii maali gabaa booloo moo maal jiraniini deemanii jiru argitanii hordoftoota kabajamtoota kiyya waayee takka kana afaan garaa na nyaatti biteetiin hin danda'u argitanii kuniin amma karatti deematanii jechuudha karatti wal qabaniitiin waliif kennuudha jechuudha asii kana fakkaata kabajamtoota kiyya Rabbi bada angara na nyata yomo Roma bite manatti ningala jede kaluyu jilal wallahi mede tiki bismillah wa ikan hatta bitu demu rabbu mati
kurafti qotiyootiin kakalee bitamee choomu kunni hadda fuura fudhatanii hadda galchuu jiran. Kun argitanii hordoftoota fi kabajamtoota keenya gabayaa geenne hoolaa bituudhaaf gabayaa keessan jira hoolaa bituudhaaf jechuudha. Akkasii kootu waraabamata. Kana akkas akkuma argitanii nu waraabin naan jedhanii wal kootu ni waraabamtanii jedhanii jira. Silsaamista jechuudha. Wayi xiqqishaan kunmoo. Rabu maja dah order tu tapi kabajamtoota keenya hoolammaan bichaanuu beeka jedhanii beeytanii 10,000 wallahi hoolaan 10,000 jira 12,000 jedhaniini waan isin ajaa'ibu. Yoo isin kaasa rakkoo qaba of laaltanii gaafa of yaaddan gaafa of yaaddan of laaltanii jeen. Akkasii hordoftoota kabajamtoota. Doae boda kana gaya Rabbini kalamu hindema Karayu. rakon kawa kala rakon kawash akasha lutra kabajamtoota kiyya kalamu deema garana nyaate akasi kalamutti jira hordoftoota kabajamtoota kiyya garana nyaashii jira wallahi laazim. Elias. Orfantaale. Wala magalo. Rawanti. Maawichi kun dichakam. Atau muti. Maafu bamu dulu kan. Oke, saya kun dah. Mungkin saya ingat. Boleh enggak? Mana ada yang mesti ada? Karena aku. Mungkin ini kalau ini. Dan nak guys. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hoolaa yeroo qalamuu dhiigaa yuutuubiin nama qaxxaa yuutuubiin na qaxxaa fi wanni saniif akkasii godhee kanaaf hin dhoyse yeroo qalamtu jechuudha. Waan akka adda addaa irratti yuutuubii waan nama qaxxaa'uu fi saniidhaaf hin sodaadhee hoolaanis qalamee jira qophiin kana fakkaata. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hanga xumuraa nu faana turaa. Hedduu isin jaalladha hedduu isin kabaja baay'ee takkaan garana nyaate dhugaa rabbii dubbachuudhaaf garuu yuutuubii nama qaxxaa kanaaf dhiiga dhoyse jechuudha. Akkasii hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa hundaafuu hanga xumuraa na faana turaa. Gadi wanni saddeetiin gabbaase kanaadhaa fi kunoo akkuma argitan baay'eellee garana nyaate. Jiru addunyaatti naanganumaa baraaree humna jira walla baay'ee garana nyaate. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya amma geeffameetiin jira kun akkuma argitanii.
Akkasii walitti qabnee gara wanni godhuudhaa fi akkuma argitan geeffameetiin jira. Wayi adurreen illee sa'a kana barbaaddina fakkaatte. Akkasii akkuma argitan hordoftoota akkuma jirtoota kiyyaa akkuma argitan kun hordoftiinis godhamuu jirti. Nuti ufuma keenya taasisanii maaf nyaachuudhaaf malee waan biraa miti. Baay'ee isin jaalladha isin kabajamu dhuma keessan ijoollee Oromoo hunduma keessanuu du'aa naa godha yaadsi isin amma dhufuudhaaf ka'ee isin jira qophaa'ee kanaaf akkasitti qophaa'ee maal jedhee eegu jira. Sila wayitiin dhufellee isa birattillee aluun osoo danda'amuyyuu maqaan jiraan waciis waan dalagamuuf isa birattillee isiniin qalama inshallah rabbiin bira taate yoo naaf mijaa'e kanaaf isuma dura qophaa'ee wayya jedheeti. Haga saniitiin bakka wanni godhuudhaaf akkasiin hojjeta kamtii kiyyaa isin jaalladha isin kabaja hunduma keessanuu kanarraan dhaalu oo viidiyoo jaarsa kiyyaa ta'a oo viidiyoo biraa ta'a walitti deebina. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Waan nu daawwattaniif haga xumuraan afaan turtaniif hedduu tattana galatoomaa isin jaalladha isin kabaja hunduma keessanuu nagaan goomana lesmaanti tabbasuutti deema qopheessa jira haa nyaannu goomanaaf ibsillee walumatti xaxabbasuutti deema. Yeroo lachuu jechuudha akkuma ibsitti. Kanaafuu baay'ee isin jaalladha isin kabaja viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Lammata viidiyoo jaarsa kiyyaatti jaarsa kiyyaa argitan ta'a oo kameraa argitan ta'a maraafuu assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah gammachuu baay'ee qaba. Gammachuu hedduu kan hin jenne qaba. Bakka saa adurreen dhufte kun nyaachuuf nutu nyaanne qoon akkasii. Assalamu alaykum.